Malinu debe jinni fi tamerega karasiri Disney malif dimna moga malif dimna moga adidenya takka maltu adan nubase jichan maka kita lagi lah makan keju makan kok Sulaiman Shah makan dalo tak ya Sulaiman Shah dah warna Turki tu moj warna Turki sultan ni makan dalo tu kok Sulaiman Usman Musa aja baru makan ini saya pun nak ya kawas ni gara-gara tenaga kan Sulaiman Shah nak kata biracu nak bagai sanggupan nama kapsul bersih nama jalan bersih maje kan situ mobil aku Waya kapsul Alibira bersih artis Alibira kasih waya jalan musik asal ada gatur Alibira tu sahti bayi kekot bayi ingat maje kan situ mobil aku nama jawab ijadam ni jadi ijadam karo tu ingat Oke, galau tu ni. मैं serba Alibira kita, kaya tu kaya. Serba Alibira kita kan iya tu. Serba banu tu cuk, kaum sana aku deh, sudah pakainya apa kambar tu, kaum sana aku deh. Serba maju sete. Barnota, amas barnota, karena tahu kayon oromota. Barnota, amas barnota, karena tahu kayon oromota. Kayo ko ni? Didugada. Overra egala. Kayo ka na? Ijam sebana. Samsumu bilisom. Umani to pa kasi girato kumala. Wal jalate ka to kote girato na magodo. Oromo bra kote, oromo to guru bra kote chula. Abba jala chudin ne Oromo Alibira je chula. Abba subonu ma chudin ne Alibira ma je kan situ mo ko Alibira wala Alibira. Oke. Dan sa Alibira da kagau tu. Iya dah mula. Ya tentu kenya kekaribun butuh adanya jirkan. TV ni sini dufne jar interviewan ajaib aja jar temu kisah tu wae artis Alibira wal kabati sinasa kayosa artis Alibira nama akamakade kabanne sini dufne jar aku makale segalgala isini video ramne sini ke disini arras namu ta jaiba namu ta babi kamu fi jar temu waren dinkisi fatut ali artis Alibira kenya isini kabanne dufna ar namni kabade seter kamu kun moye man tu kan mi why artist Alibira takaya ke sini shansha gode sini gafa da gafi kan yo dibisi moye man tiktoker follow goda sini yo gafi kan dibisu ba demo anin biyo durante se maka ke trai gala maka ke ni jam tumi Makan dia Muhammad Abdul Qadir. Imam Abdul Qadir cuma mereka mah. okay Film dia kita social media kita bukan desa mohe Abdul Qadir je cerah. Cuma follow, like, subscribe, share. Okay, follow, subscribe, share godavi. FB sale mohe jira, TikToker sale mohe jira, YouTuber sale mohe jira. Hato uti obrese kinya kana. Yo ini gafi kana debisi, recalati almost yo ini gafi kana debisi. Akas godavi. Aye, me durante se gafi se gabado makake mohe Abdul Qadir jama, Muhammad Abdul Qadir jama. Gafi se gabado. Me artist Alibira ni beta, artist Alibira en. Artist Alibira Abba Ambassador Ethiopia TV Umat Oromo hundati. Fi qabsawa Umat Oromoti. Asirratti waa'ee Alibira wanta qaban dubbatuutu jira beete. Gaaf takka seenaa Haile Sillaasee lagaa Haile Sillaasee jiru mootii Haile Sillaasee yaanya beete. Mootii Haile Sillaasee yaanya. Tana artistoonni Gabrofata Oromiyaa Oromo qofatu Itoophiyaati. Gabrofata Itoophiyaa. Sani gaaf sanitti inni beeta wanti dhajaaniin. Artistoonni hundinuu kan ifnu fanii adaraashan keessatti sirban affeeraman. Kan inni illee affeeramee jira beete. Okay, Alibiraanis affeeramee jira. Kana artistoonni hundinuu ol seenanii ogaa ol seenan namuu akkana gajjeeti. Gajjeenitti gooftaa keenya jennee gooftaa keenyaan kan gajjeeti. Kana Alibiraan gajjechuuti. Eshi. Gajjechuuti san booda poolisoonni qabanii dirqama qabatan qaban gajjiise dhuma achumaan gajjiise. Okay. Numa ciisee akkasuma lafarra. Cal jedhama achumaan haa jechuudha. Lafarra ciise. San booda Alibira amma kayyaatti irraa gabbaasanii adaraasha irraa baasanii hidhan maniidhaatti. San booda maniidhaatti hidhanii guyyaa afur booda gaafa maniidhaa irraa gabbaasanii mana chilootii yaadini mana murtii federaalaa. Yookiin ta'an poolisa Zufaan chilootii gaafa sanitti hidhan warra makalaakiyaa jechuudha. Chilootii makalaakiyaatti gaafatanii yaabanii bareessan. Alibiraati maaliif gadi hin jennee jaaniin beete ani gadi hin jiru jenne. Maaliif gadi hin jennee hagajjaanii nuti biyya keenyatti hasuuduu dandeenyu akka amantii kiyyaatti rabbumaaf malee mootii sin jaamu namticha saniif
Isu YouTube. Angkan isu YouTube akkuma yeetiif. Waaw. Artist Ali Birraa jechuun nama akkana dandeettii kanaa qabu jechuudha artist Ali Birraan. Okay, mee artist Ali Birraan amma waragamee jira. Artist Ali Birraan dinqisiifata baay'ee jaalataa jechuudha. Uummanni Oromoo, uummanni Harargee kamiyyuu ni jaalata. Mee artist Ali Birraa jaalala isaa kana keessaa gaddi isaa maaltu sodaagame? Gaddi isaa akkamitti sodaagame? Mee gaddi isaa ibsadhu. Artist Ali Birraa hedduu dhabee artist Ali Birraan ilma biyyaati. Nama haadhaa fi abbaadhaas haadhaa fi abbaa maleedhaas obboleeyyanis ilma saba Itoophiyaa saba Oromoodhaa kana jecha. Artist Ali Birraan nama Oromoo qofaa qabsaa'e miti. Nama sabaaf sablammootaa fi mirgoota namummaa hundaaf qabsaa'e. Akka Itoophiyaattis akka addunyaattis mirgoota namummaa kan sarbaman hunda nama sirbaa oole. Nama tokkummaa labsaa oole. Nama abbaa tokkummaati. Namoota rakkatan hunda gargaaraa jiru. Seenaa isaa keessatti haadhaas hin qabu, abbaas hin qabu, obboleessaas hin qabu, ilmaan illee hin qabu. Inni ilma Oromooti. Okay. Mee asumaan artist Ali Birraan ana qofaa miti. Gadda guddaan dhagahame. Gadda isaa gadduu keessatti akka nama obboleessa yookiin ta'an abbaa namoota qadameetti gaddi guddaan dhagahame. Okay, baay'ee galatoomii. Mee artist Ali Birraan eessatti dhalatte? Dirreedawaa ganda Lagaarree. Dirreedawaa eessa? Lagaarree. Okay, amma iddoon awwaalcha isaa eessa? Dirreedawuu. Dirreedawaa. Amma Dirreedawaa dhufee? Dhufee jira qabri abbaa isaa biratti awwaalan. Okay. Inni waa lama murteeffatee. Okay. Inni seenaa isaa keessatti haadha malee guddisee isaa darbitee bira deemtee abbaa qofaa guddise. Abbaan gaafa guddisanii gaafa abbaan guddisan abbaan isa bichaa guddisee haadha malee guddise. Gaafa hundi abbaa kiyya biratti na awwaalaadha jedhe. Yoo abbaa kiyya bira hin taane jaarraa abbaa gadaa bira na awwaalaa jedha amatee ture. Mahammad amma qopheetti himate. Okay. Nama akkanatti beektaa jiru. Mee okay artist Ali Birraan jaalataan dinqisiifataa baay'ee appreciate godhe. Garuu mee sirboota isaa keessaa kan jaalatu keessattuu Ali Birraan sirboota hedduu sirbi. Abbaa artistii hangafa doktora Looreet doktora jennee ni jirra. Haa ta'uutii sirboota isaa keessaa sirboota isaa sadii yoo baasnee ilaallu sirba qabsoo, sirba jaalala, sirba gootummaa, sirba barnootaa baasee jira. Kana keessaa mee sadiin kana keessaa tokko kan jaalattu kan dinqisiifattu mee sirba isaa kan irraa hanfanne tokko jechuu ni dandeessaa? Sirba isaa hedduudhaan danda'a. Baay'ee ni danda'a. Sirba isaa keessaa inni sirboonni inni sirbe hundinuu sirba jaalalaatti haa ta'u jaalala dhuunfaa qofaan jaalala biyyaatti. Okay. Jaalala biyyaa akka walii galaatti sirba ture. Sirboota isaa keessaa hedduu keessaa kan inni jaalatu keessaa ka tokkummaati. Sirba isaa tokkummaadhaa kana gaafa yaadatu eenyu yaadate beektaa? Haacaaluu Hundeessaa. Okay. Inni illee maal jedhu beektaa gaafa jirutti ani gaafaan mucaa kana arku jedhe. Haacaaluu Hundeessaa baanii gaafa mucaa kana arku keessatti ni fagaraa jedhu. Artist Haacaaluu Hundeessaa baanii. Akkas jedhee. Akkas jechuun Haacaaluu Hundeessaa nama jabaa akkam akka ta'e ibsuu ragaa boosaatiif. Nama bakka isaa bu'ee addunyaa kana yookiin Oromoo tajaajiluu danda'u, saba kana tajaajiluu danda'u yaadee ture. Sani inni sirba isaa keessaa amma har'aan irratti sirba jaalala sirbuun xiqqoo onneen yaadullee gaarii miti. Gadda guddaan dhagama. Sirba isaa keessaa haa tokkummaatu sirba. Ayyee sirbi. Mee daawwattoota keenya kana biraan gee sirba isaa ture. Sirba isaa keessaa haa tokkummaadha jedha. Eessi. Mee xiqqoo irraa nu jeetii gurraan nu dhageessine. Aba jennee kaana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan barannee barsiisna. Aba jennee kaana. Kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan barannee barsiifna. Waaw. Sirba afaan Oromoo gaafa dhiittaa mirga namummaa keessatti dura akkamaa ture keessatti sirba kana baase sirba warraaqsaa kana sirba afaan Oromoo bara 1990 takka gaafa qabsoon hedduu hamtuudha gaafa afaan Oromoo barreessuu dubbachuun ulfaataadha keessatti gaafa san keessa sirba kana baase gaafa qubee barreessuudhaaf qubee harka kee nuuf barreessuu jecha kana sirba baase kana inni kun hedduu keessatti dhagahama. Dhaloonni ammaan tanaa kun hammaan tajaajila warri qubee dhaloota qubee warri yaamu kun ilmaan isaa hundinuu. Okay jechuu barbaade. Okay galatoomii hanga ammaatti waan hojii turteef hedduu galatoomii sin jenna atillee dhaamsa qabdu sumaan dabarfadhu dhaamsa qabdu ni xumurra jechuudha. Gaddi natti dhagahame hedduu gadda guddaa natti dhagahame. Akka isaafis rabbi rahmata haa godhu rabbiin jannataan ragaa qananii sun jaa namoota dinqisiifattoota isaatiif hundaanuu nama lammii Oromoo yookiin ta'an dhalataa Oromoo fi Oromiyaadhaa ta'e hundaa'u kan biyya keessaa biyya alaatiinis gaddii kiyya kan asirraa ka'e yookiin akka isin hin barbaadan jedhanii walumaan darbee jechuun hin barbaade. Okay, itti galatamis jenna. Thank you very much. Galatoomaa. Artist Ali Birraa kan akka ta'e gaafa osoo hin barin jechuudha. Artist Ali Birraa nama jabaa akka ta'e gaafa sirraa baruu eegalee jechuudha. Kanaaf artist Ali Birraa namoonni dhabee fi namoonni isa hin jaalanne hin jiru. Namoonni Oromoo ta'e kan Oromoo illee ta'e hin jaalattoonni isaa kamiyyuu warri artist Ali Birraa dinqisiifatan kamiyyuu gadda guddaa hedduu nutti dhagayame.
asumaanuu gaddasaa kana namoonni bakka jirtan maratti isin hundinuu du'aayii godhuudhaaniif isa rabbi jannatul firdawsi rabbi haa kennuuf jenna. Irra deebi'ee wanti jechuu barbaadu sirboota isaa hedduu jaaladha, hedduu dinqisiifadha. Artist Ali Birraan dhalataa Harargee yoo ta'u Dirree Dhawaatti kan dhalateedha. Dirree Dhawaa Laga Harreetti kan dhalateedha jechuudha. Kan guddatellee naannoo kanatti namoota chaalenjii jireenya addunyaa kana keessatti chaalenjii hedduu argamedha. Seenaawwan isaa akkuma nu dura dubbataman seenaawwan isaa hedduu kaasuun barbaanne maaliif jennaan seenaawwan isaa hedduu dubbatamee jira. Namni kun Harargee Dirree Dhawaa dhalatee asirraa kee addunyaa kana keessaa yoo xiqqaate biyyoota 19 irra nama deemee afaanota kara afaan 8-9 beekuudha jechuudha. Nama jabaa Oromoo qabdu keessaa isa tokko. Artist Ali Birraa baay'ee dinqisiifadha, baay'ee jaaladha, baay'ee ajaa'ibsiifadha jechuudha. Artistii keenya kana gameessa Oromooti. Haa ta'uuti sirboota isaa keessaa hedduu irra caalatti kan inni jaaladhu kan inni yeroo baay'ee itti gammadu jechuudha. Yeroo qabaatu yeroo itti bu'aaree itti gammadee itti shaayyu sirba jaalalaa, sirba barnootaa, sirba gorsaa, sirba gootummaa hedduu qaba jechuudha. Namni kun nama jabaadha. Haa ta'u sirba jaalalaa keessaa hedduu qaba. Ani garuu sirba barnootaa hedduu. Aabaa jannee kana kanumaan jalqabna kayyoo sirba kana qaba. Deebii barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba. Kayyoon Oromoota barnoonni ifa bu'uurarraa eegala. Jee sirbee namas barnootarraa isa kana sirbee. Amma sirba isaa keessaa kan inni hedduu jaaladhu kan inni akka ajaa'ibaa jaaladhu. Malmalli nu dhibee jennii fi taa'amee ragaa. Malmalli nu dhibee jennii fi taa'amee ragaa. Karaa sirrii dhiisnee maaliif deemnaa mogaa? Maaliif deemnaa mogaa? Rabbi moo namumaa kan seera jallisee? Waaqa moo namumaa kan seera jallisee? Ati teenya takka maltu addaan nu baasee? Maltu addaan nu baasee? Jechaa nama sirbaa ture artistii keenya baay'ee jaalatannaa baay'ee dinqisiifannaa du'uu isaatti hedduu gadda guddaan nu dhagahame. Asumaan namoonni isa dinqisiifatanii fi namoonni isa jaalatan marattu gadda isin dhagahame hundi keenya ibsachuudhaaf intarviiwwan adda addaa goonee jirra. Namoota adda addaa dubbisnee jirra. Namoonni artist Ali Birraa hanga ammaatti artist Ali Birraa maqaa joobichaa malee isa isaa sirba isaa kaayyoo isaa qabsoo isaa hin beekne hedduu jira. Namoota akkas akkasiisanillee waliin dabarsinee turree jirra. Namoota kanarraa yaada isaa guutuu isaa dhaggeeffadhaa. Hanga viidiyoo kana hanga dhumaatti sheer godha, subscribe godha. Namni maatii keenya ta'ee yoo jiraatan maatii keenya ta'aa isin jedha. Okay. Itti aansuudhaan gaafii takkaan si qaba. Ayyee gaafadhu. Gaafiin takkaa gaafii ajaa'ibaa si qaba. Ayyee gaafadhu. Namni biraa dandeessu danda'a. Ishee. Ali Birraa maqaa isaa maaliif Ali Birraa jedhama? Waaw gaafii baay'ee bareedaadha. Gaafii kana detail guutuu isaa illee yoon beekuu baadhe artist Ali Birraa sirba birraa jiru. Birraadhaan baadiyyaa ililliin urgoofte sirba jedhu kana madaraka irratti ol ba'ee bakka fudhatama qabdutti hoteela guddaa beekamaa keessatti ol ba'ee hoteela Arraambee jedhamu keessatti sirbi ol ba'ee. Maaliif yeroo san keessatti namoota baay'ee istirasii keessa ture cinqamaa ture. Seenaa isaa keessatti artist Ali Birraan nama abbaan isaa karaa qabsoo Oromoo kanarratti dinqisiifachaa ture jajjabeessaa ture. Deemee Hawaashitti mana Faransaayota wajjin wanti keessa dalagaa ture. Xalayaa wajjin dirree xiyyaara baabura irra dalagaa ture. Achirraa deemeeti hoteela Arraambee keessatti akka qaxaramee namoota achi dhufan bashannansiisuudhaaf namoota kana akkasii qaxaramee ture. Yeroo san madaraka irratti ol ba'ee mee wallisaa kana madaraka irratti mee nama bohaarsee yeroo jedhan sirba birraadhaan baadiyyaa ililliin urgooyte sirba jedhu kana irra kaa'ee. Asumaanuu waan irra si qabu qaba. Anumarti yaaduma isaanirratti waan si dabalu. Yeroo jalqabaatiif wallisaan artist Ali Birraan artistii ta'ee beekamu isaati wantummaan jalqaba karaa baneefu sirba kana. Sirba kana sirba kana kan inni gurra Oromootaa gurra uummataa gurra miidiyaa hawaasaa kana hunda keessa seenee miidiyaa yeroo jalqabaatiif miidiyaan ETV jedhamu miidiyaan Itoophiyaa jechuudha. Miidiyaan sirba isaa kana irra deddeebisee sirbuudhaan hawaasa Oromoo kana gurra keessa naqaa artist Ali Birraan Oromoo illee nama ta'e namoota saba biraa illee ta'e jaalala keessatti uumee beekamtii guddaa kan ta'e sirba kana irratti. Gaafa san reediyoon nuti qabnu illee akka jirraa ta'e. Innummaan kunu gaafa san sirbummaan kunu gaafa san afaan Oromoodhaa
reedoo cabsee jaa ture. Ayyee meetiin kaayidaa. Taayir. Duraan wajjin kan jimaa afaan kaayitee wajjin waan tokko dubbachuun hin dandeessu. Arab geedhaa ani birraa lee lulu qojaatama ture. Yoon ta'u goree Qamaasa seenaa sirruma. Gaafa san naannoo Somaaleetti reediyoon achitti deemee dhaaban gaafa san rabbi irraa mataa godhuu fi Dr. Sheek Mahammad Rashaad Kabiira Abdullee Mummayyaa Carcar nama jaamutu gaafa san asii deemee naannoo Somaalee keessa dhaqanii kadhatanii naannoo Somaalee keessa reediyoo deeqa takka lama dabru kadhachaa turanii achirratti dabraa ture sagantummaan isaa kunu sagantummaan sirbummaan inni sirbe sanu Alii Birraa gaafa yaamsan achirraa itti tamsaa'u eegalee seenaan isaa kana fakkaata. Akkasuma yeroo san keessatti sirbi afaan Oromoodhaan miidiyaa dabree reediyoo dabruu hin danda'amu. Miidiyaa sirba afaan Oromoo kana namni akkasii beekamtii kan nuuf hin jiru. Sirboota afaan Amaariffaa kanaatu beekamtii qaba. Kazaa eegisbooti namoonni afaan Oromoo kana dubbatan baay'een sirboota isaa kana jaalachuu eegalanii seddaa Oromoon ol baatee sirbitu ni jirti yaamanii beekamtii guddaa argate. Artist Alii Birraan hangafa artiiti itti aanuudhaan artist Alii Birraa ammallee ni jaalanna. Inni duullee seenaan isaatii fi barnoonni isaatii fi kaayyoon isaa hin duutu galmaan keenya irra wareegamnaa kaayyoo isaa bakkaan keenya ammallee naas ni jedha. Kabajamtoota jaalatamtoota keenya asumaan irra deebi'uudhaan artist Alii Birraa rabbii jannataa kan nuti biraa mataa godhuuf jenna Alii fi firoottan isaa namoota naannoo isaa jiranii fi artistoonni dinqisiifattoonni isaa hundinuu rabbiin isin jajjabeessu jennaan jennaa jechuudha. Rabbi sabri isin haa kennu jennaan isaaf illee rabbiin jenna